Akkam jirtan hordoftoota chaanaalii maatii Astaachuu Guddinaa nageenyaa fi salaamtaan teenya bakka jirtanitti isin haa ga'u jecha har'a viidiyoo gabaabaa bareedaa tokkoon qabadhee isinii dhiyaadhe ittiin jira hordofaan isiniin jira. Egaa viidiyoon kiyyaas yeroo gabaabaa keessatti yuutuubii sabiskiraayiberiin keessan akka isinii ol ka'uuf maal godhuu akka qabdan akkamitti akka tiyuub bodii saayiniin godhuudhaan yeroo gabaabaa keessatti kiiwoordii fayyadamtanii kiiwoordiidhaan sabiskiraayiberii akkatti argattanii isin agarsiisa. Walumaan na daawwadhaa jecha warri Astaachuu sabiskiraayibii godhin sabiskiraayib godhuudhaan viidiyoolee garaagaraa yeroodhaa yerootti gadi dhiisu akka isin ga'u godhaa jecha kallattumaan gara viidiyochaatti seenna. Egaa jalqaba Google Chrome irra galuudhaan YouTube chaanaalii keenya ni qabna banannee erga seenneen boodatti yuutuubii maal goonaa gama gubbaa kanarratti tube waan nama dura sarchi godheef kanatti naa baha irratti kilik godhuudhaan saayinii aappii goota. Kanatti erga tiyuub badeetteen booda saayinii aappii godhuudhaan kiiwoordiilee sabiskiripshinii yeroo gabaabaa keessatti ittiin argattu siistama baay'ee babbareedaa jira as keessa. Karaa kanaan mee yaalii godhaa sabiskiraayibii ni argattan jedhee yaada. Maaliif intarnaashinaalii beekamtii guddaa chaanaalii keessaniif kenna waan ta'eef isa kana fayyadamuudhaan kiiwoordii isa kana saayinii aappii gootaa maay akkaawuntii iddoo itti dhufuudhaan irra kilik godhatta. Yoonni fi saayinii aappii gootee hin jiraatiin akkamitti akka ol baafattee ittiin fayyadamtu waan namni dura saayinii aappii godhee jiruuf kan chaanaalii kiyya isa guddaa irratti saayinii aappii godhee hin jira. Isa kanarratti immoo saayinii aappii waan godhee hin jiru akkanatti eegaan maqaa isaa sarchi godhee gama gubbaa irratti akka naa ba'a maaliin godhaa akkanatti iddoo kastii qabdu kanarra dhufuudhaan kilik godhuudhaan chaanaalii kanaanis saayinii aappii godhuu barbaada jechuudha. Iddoo kanarra dhufuudhaan saayiniin wiiz yuutuub iddoo irratti tuquudhaan eeggattaa chaanaaliin san iimeeliin isa kanaan hin banee waan ta'eef iimeelii irra kilik goota. Achi booda maqaa chaanaaliitu dhufa. Maqaan chaanaalii kanatti ergaan irra kilik godheen boodatti saayinii aappii jira. Gama harka mirgaarra dhufuudhaan iddoo kana qabattee kan gad harkifattee iddoo halluu jettu kanarra dhufuudhaan halluu gootaa jechuudha. Erga halluu gooteen boodatti maali akkanatti sii dhufa ganaa yuutuub chaanaaliin kee tiyuub badii wajjin saayin in ta'ee jira jechuudha. Karaa gabaabaa ta'een akkamitti akka kiiwoordii isaa fayyadamnee sabiskiraayiberiin intarnaashinaalii nu argu akkamitti itti goonu waliin ilaalla. Akkanatti erga saayinii aappii gootee boodatti kan asirra ture san badee jira garuu asirratti tiyuub badiin asirratti sii ba'a. Iddoo kana dhufuudhaan kilik goota. Erga akkanatti kilik gooteen booda silaa saayinii aappii jechuu baattee simboo saniif asee tiyuub kun saayinii aappii ta'ee jira. Maal gootaa iddoo daashboord iddoo kanarratti kilik goota. Erga kanatti seenteen boodatti akkana guddatee sii dhufa. Kanatti irra kilik gooteen booda kiiwoordii iddoo itti jira kan irra deemuudhaan kii eksplorer iddoo itti jira. Kii eksplorer jechuun intarnaashinaalii kan ittiin beekamtu. Achi booda kii eksplorerii kanarratti ni barreessita. Fakkeenyaaf sabiskiraayiberii yoo ta'e sabiskiraayiberii eebbaa sabiskiraayiber waan biraatti jettee barreessuu dandeessaa. Kana riileetid sarchii iddoo riileetid sarchii jettu sanarratti dhufuudhaan sabiskiraayiber kaawunti sabiskiraayib butoon goriin iskiriins sabiskiraayiber goriin iskiriins jira waa hedduutu jira. Kanaa kana beekamtii siif godha jechuudha. Hanga ta'e yuutuub
chaanaaliin kee yeroo gabaabaa keessatti akka guddatuuf gahee guddaa taphata. Appigreedii jechuudhaan hanga ta'e tokko chaanaaliin kee sabiskiraayibara siif dabalaa. Iddoo kanarratti raayitii godhuudhaan akkasitti hanga ta'e tokko sabiskiraayibariin gahee yeroo gabaabaa keessatti akka guddatu godhuu ni danda'ama. Anjaa har'aaf viidiyoon keenya kan barnootaa kanuma. Egaa sistamicha kana fayyadamaa, baay'ee bareedaadha. Isin guddisaa jira. Viidiyoon keessanis babbareedaa ta'uu qaba. Viidiyoo nama harkisu hojjedhaa. Ediitii irratti irraa fixaa. Akka yuutuubiin biratti fudhatama qabutti viidiyoo babbareedaa dalagaa jecha. Har'aaf viidiyoon kiyya kanuma. Nagaan naa turaa, yeroo gaarii.